saayintistii irraa mana isaanii gurguruun gara saambusaa gurguruutti. Maqaan isaa Shiikaar jedhama. Saayintistii qorannoo fi barsiisaa yuunivarsiitii Baayikoon Bengalore Indiyaa keessatti argamuuti. Haati warraa isaa saayintistii qorannoo kaffaltii guddaa argattuu fi warshaa qorichaa keessaa hojjettudha. Lamaanuu namoota kaffaltii gaarii argatan turanii. Shiikaar yeroo hundaa hojiirraa yeroo deebi'u bakka saambusaan jiru goree yoo bite malee mana hin galu. Ijoollummaa isaarraa kaasee saambusaan ni jaallata ture. Kanaaf haati manaasaa saambusaa qopheessitee yeroo inni mana galu isa eegdi turte. Gaaf tokkommoo waa'ee kanaa ni odeessanii. Namoonni baay'een saambusaa akka gaariitti qophaa'e bitachuutti gammadu. Garuu kana gochuuf manni akka gaariitti qopheessu hin jiru jedhan. Kanaafuu maaliif bal'inaan hin hojjenne jedhanii marii eegalanii. Adeemsa hojichaa eegaluu irrattis ni dudubbatanii. Hojjetaa qacaruu qabna moo akkam goonaa? Hojjetaa ni qacarraa, garuu waa'ee hojjettootaa qofaa osoo hin taane nuti ofii keenya hojii gadhiisuu qabna yaada jedhu irrattis walii galanii. Eega walii galanii booda hojii isaanii dhiisuuf ni murteessanii. Amma wanti hafee qarshii ka'umsaati. Mana keenya gurgurree qarshii argachuu qabna jedhanis ni murteeffatanii. Achumaan lamaan isaaniiyyuu hojii kaffaltii guddaa qaburraa hojii gadhiisanii mana isaanii gurguranii mana kiraa seenanii. Saambusaa tolchuuf manaa fi suuqii banatanii. Dhaabbata isaaniis saambusaa siin jedhanii moggaasuun saambusaa mi'aawaa jalqabanii. Magaalaa dhaloota isaanii Bengalore keessatti gurguruu kan eegalan yoo ta'u, abbaan warraa fi haati warraa hojii isaanii gadhiisuun mana isaanii gurguruun daldala saambusaa isaanii yeroo gabaabaa keessatti jaallatamaa ta'e itti fufanii. Waggoota muraasa booda har'a dhaabbanni isaanii dameelee beekamoo dhibbaan lakkaa'aman guutuu Indiyaa keessatti qabu. Abbootii qabeenyaas ta'uu danda'anii jiru. Kun oduu egeree miidiyaati. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وان ديرة دراتي تنال يا رب نوتي آمين. كي جالتنا كي مالين سوشو ساتني بيبسي في داني كم رويدة جنة مرتين انتها في داني أرنا دوبرتين كوفا سايته فولو قوتا شوف جاتش عالم الدنيا إرد وان قانيا وان دول ما قلقل قبري اتنسال فتقاكم كفنا نئسيتي بتسال بالنكيم في آدم هو كتاب آدم ما غرك بربك الكريم. ربي كان كي ويو أرجاء ما أنتو سيداك ما دقت ربي كان تنسينجا